Wanti inni na laalaa jirtu kun ogeessa ta'i jiraadhu. Akkamitti akka deddeebitus aleelitii ilaalladhu. Akka warra ogeessotaatti deddeebi'i. Akka warra ogeessota hin ta'iniitti hin jiraatin. Ogummaan siif haa baay'atu. Ati garuu maaliif dhiphattaa? Kanaafis Waaqayyo isa durii yaadatina. Wanta darbettis yaada keessan hin dhiina. Kunoo ani wanta haaraa nan godha. Inni ammayyuu as ba'uutti jira. Isin hin argitanii? Ani lafa onaa keessaa karaa nan baasa. Lafa duwwaa keessas bishaanota nan yaasa. Isiniin jedha Waaqayyo abbaan keessan. Qomi ati geenyu ati. Maalumaaf fiigaarta. Isa kanaaf yoo ta'e baay'ee gaariidha. Akeeka san bira ga'ee gonfoo warra moonii fudhachuudhaaf nan kaadha. Gonfoo warra moonii kunis waamicha isa Waaqayyo karaa Kiristoos Yesuusiin itti ol nu waamedha. Ati garuu maaliif kaachaa jirta? Beekamtiidhaaf moo jaallatamuudhaaf? Fiigicha kee kana adda baafadhu. Yaa Waaqayyo Gooftaa, yaa mootii waaqaaf lafaa, galanni siif haa ta'u. Akka isiniin jedhu Waaqayyo abbaan keessan waanuma tokkotti illee yaaddoo hin qabaatina. Egaa waan hundumaatti kadhataa fi himataan galata wajjin wanti isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee waanuma tokkotti illee yaaddoo hin qabaatina isiniin jedhe Waaqayyo abbaan keessan. Atumti inni na laalaa jirtu kun yaaddoo hin qabaatin. Ogeessa ta'iitii jiraadhu. Dubbii Waaqayyoo keessatti akka jedhu. Egaa akkamitti akka deddeebitan haleelaatii ilaalladha. Akka warra ogeessotaatti deddeebi'a malee akka warra ogeessa hin ta'iniitti hin jiraatina. Dubbiin Gooftaa isin keessa haa jiraatu. Amaloota bartuu Yesuus isaan wal jaalatu. Dubbii Yesuusitti qabamanii jiraatu. Ija hafuuraa baay'ee godhatu. Of dhiisaniit fedha isaa duukaa bu'u. Bartuu haaraa gara Gooftaatti fidu. Dhiifama gochuu jaallatu. Ati garuu dhiifama gochuu hin jaallatta? Gaaffii kana ofuma keetti deebifadhu. Ati fayya buleessa? Namni inni durii wal iyyaafata, wal gaggaafata, wajjiniinis hin kadhata. Yeroo argatus wajjin soorateen Waaqa isaa galateeffata. Namni inni durii waliif liqeesseen bara wajjin ba'a. Utubaas waliif ta'a. Namni inni ammaa koomentii jalatti naaf barreessa. Addunyaan nuti amma keessa jirru kun waan ittiin wal ajjeeftu 1000 qabdi. Amma wal ajjeesuuf tattaaffii gootu. Wal fayyisuuf hin tattaaffattu. Waraanaaf yoo xiqqaate waggaatti dooraana kileena tokko ol baafti. Nageenyaaf garuu mineelayyuu baasuun itti ulfaata. Naafii koo an kanan siin jedhu. Ati kan jettu. Addunyaa kana nama moo seexanatu hoogganaa? Dhugaa Waaqaa yaadii kuni gaaffii guddaadha. Nutis garuu dhaloonni ammaa suura jeettii, suura boombii, suura yeroo magaalaan gubatu, suura reeffaa yookiin nama du'aa posti gochuutu nu gammachiisa. Kana jechuun beektaa naafi. Inni miidhe oduu gammachiisaa jedhee posti godha. Inni miidhame oduu gaddisiisaa jedhee posti godha. Miidhamarra miidhaga wayya ture. Egaa Waaqayyo nutti araaramu malee harka salphinaatti kufneerra. Ligidaa'ummaa sammuu. Ligidaa'ummaa maalinni? Jechi xuraa'ummaa jedhu yookiin ligidaa'ummaa jedhu kan qulqullina